Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya beellama sanbataa keenyaatiin qophiin onnachiistuu keenya ibsaa deebinaa waliin. Fakkeenyaaf namni waajjira tokko hojjetee birrii 5,000 nyaatu birrii 5,000 nyaadhu jabaadhu hojjedhanii onnachiisuun akkamitti danda'ama? Hojjettootaan walitti nanaquuf garuu gaafii akkasitti deebisu. Maaliif namni mindaan isaa birrii 5,000 tokko isirratti har'a waan haaraan haasa'uu deema. Wanni haaraa san maali? Nama jechuun naannoodhuma isaa fakkaata, guddina isaa fakkaata, lafatti guddatte fakkaata, lalisaaf ibsaa bakka itti guddatan san fakkaata, ofiin fakkaata. Rakkinni guddaan asirraa jalqaba. Aduun kophatti sooressaa baatu hin jirtu. Aduun kophatti hiyyeessaa baatu hin jirtu. Aduun kophatti nama barate qofaaf baatu hin jiru. Aduun arra nama hundaaf wal qixa baati. Kanaafuu namoonni nu daawwachaa jiran dura kana haa amanan. Yoo har'a ibsaa fi lalisaan wal jijjiiranii lalisaan wirtuu kana keessaa ba'uunsaa wirtuu kanarratti dhiibbaa tokkollee hin finne taate ati durumaan as keessa taa'uun kee lakkoofsaa fi malee homa tokkollee hin fiddu jechuudha. Gaafa hojjettu akka nama dhumaa the best version of you achirratti gaafa hojjette namni si barbaada. Nama dhuunfaatii miti dargaggeessa. Maaliif lalisaa yookaan ibsaa yookaan mootummaa yookaan warra keessa yoo namni dhufee sii kufu hin jiru. Atumti kufii ka'e kan gaafa of amansiisa. Jijjiirama kan hin jedhamne fidan. Amma dadhabsiistuu fi onnachiiftuu wal maddii deemaa jira. Yeroo baay'ee namni maaliif waan hin dandeenye qofa irratti fuulleffate hin danda'u natti cimaan kun maddi isaa rakkoon isaa maali? Daawwattoonni keenya qabxii kana sirriitti akkana hubatanii barbaada. Blame shiftii dhaabuu qabu.